Kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Har'aa qophii addaa irratti keessummaa addaati qabannee kan dhiyaanne. Keessummaan keenya bara Dargii, bara Wayyaanee, amma immoo bara Biltsiginnaa qabsoo Oromootiif jecha nama hidhamedha. Lafti keenya, lafee keenya dhaadannoo jedhuuni qabsoo qeerroon Oromoo finiinse keessatti shoora guddaa nama taphatedha. Shiraan hidhamee mana hidhaa keessatti shirri meeqarratti haa dalagamu malee bultii 40 yookiin ji'a tokkoo fi guyyaa 10 nyaata lagachuudhaan cimina qabsoo Oromootiif qabu agarsiise. Keessummaan keenya har'aa obbo Baqqalaa Garbaati. Herrega gadi baasii walitti gochuun Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baasii qophaa'anii akka qorichaaf akka dhiyaatan gaaffiin dhiyaateera. Namoota hojiirra jiranii fi miindaan kaffalamuuf beekuuf akka tolu peeroodiin miidhanoota jiran dhabamsiisee yookiin hir'isee paartii uummata Oromoo fi uummata biyya kanaaf abdii akka ta'u diitii alaatiin ilaalamuu akka qabu seerri filannoo isaas akkuma olitti eerame koreen kun sanadu. Egaa akkuma ilaaltanii obbo Baqqalaa Garbaa dhiyeenya kanaa kora kaafaa irratti erga xinnoo ishee dhukkubsatanii booda yeroo gara kora sanaatti deebi'anidha. Simannaan ho'aan godhamee fi kan argine obbo Baqqalaa Garbaa yeroo dheeraa booda karaa OMN irratti karaa kaameeraatiin deebinee wal argine. Baga nagaan irra deebinee mana hidhaatis baga nagaan baate baga wal argine baga koras gaggeeffattanii isin jedha. Ayyee galatooma waan naaf heertaniif waan hundumaafis galatoomaan isin jedhaanis. Hayyee obbo Baqqalaa Garbaa mee fagoo otoo hin deemin waanuma amma simannaa karaa kora irratti si ta'ee fi irraa haa kaanu. Jidduutti akka dhukkubsattee deemtedha. Namni baay'een yaaddoo keessa seenee ture akkaataa taate sanarraati. Tarii wanti kun maalirraa ka'uudhani waan duraan mana hidhaa keessatti mudate irraa ka'uudhamoo maalirraa kan ka'e kan jedhudha. Mee yeroo ammaa kana haalli fayyina kee maalirratti argama? Wanti sun ka'umsi isaa maal inni laata? Ayyee galatoomaa akkuma atis dubbattee akkuma uummannis yeroo darbe waltajjii irratti argee yeroodhaa fi utuun waltajjii irra dhaabbadee toon dubbisaa jiru sekoondii muraasaaf wallaalee kufee akkan ture haalli tokko akka na mudatee ture hundumtuu quba qabdu. Haa ta'uutii sababni isaa maaliif akka ta'e yoo tilmaamuu dandeenye malee kana jedhamee himamuu waan danda'amu natti hin fakkaatu. Garuu torban sana akkuma beekamu yeroo baay'ee hojii irratti dabarsaa turre, baay'ee itti dadhabaa turre. Kora sana geggeessuudhaaf hirribas dhabnee, boqonnaas dhabnee yeroo itti geggeessaa turre. Sababii kanaatiif dadhabbiin guddaan tureera, hirriba dhabuun tureera, boqonnaa dhabuun tureera. Wantoonni kun hundumtuu kana keessatti shoora qabaachuu ni danda'u. Karaa biraa irrattis immoo dhiibbaa dhiigaa tokko durumaayyuu nan qaban ture. Isaafis gaafa sana qoricha naaf ta'u fudhadhee hin baane. Ganama yeroo hin ba'us immoo akkasumatti akkuma hirribaa hin qabuutti hin ba'e. Kanaan duras immoo wanni akkasii yeroo tokko manuma hidhaa san keessatti akka na mudatee ture nan qaba yookaan nan yaadadha. Yeroo dhiyeenya kanas immoo yeroo nyaata lagannee yeroo turre sanas qaama keenya irratti maal akka inni fide dhiibbaa maalii akka inni fide qaama nu keessa jiru keessatti maal fa'aa irratti rakkoo akka inni fide akka inni darbe namni gadi fageenyaan namni qorrates hin jiru. Garuu immoo dhiibbaa tokko hin dhabu jedheetuma yaada.
isaan kun hundumtuu walitti daddabalamanii ta'uu danda'a. Haa ta'u iyyuu malee garuu wanni gaariin yeroo gabaabaa keessatti deebi'ee ofiis baree fayyummaa koos deebi'ee argadhee mana yaalaas deemee ilaalamee gara kora sanaatti deebi'uu danda'u kooti. Kora sana raawwannee har'as immoo bakka nama jirutti rakkoon fayyaa fakkaatu hagammaatti kan na mudate yookaanis immoo mallattoo hamaa kan natti agarsiisee jiru. Sababii kanaatiif haalli fayyummaa kootii amma haala amansiisaa irra jira jedhee dubbachuudhaaf numan danda'a jechuudha. Waan gaariidha. Egaa har'a baay'inaan kora sabaa kan KFO irratti xiyyeeffannaa. Egaa kora kana adeemsifachuudhaaf immoo bu'aa bahii hedduu keessa akka darbitanidha. Waajjirri yookiin biiroon isin qabdan gara 206 keessaa 203 cufame. Isinis mana hidhaa turtanii. Mana hidhaa booda egaa dhiyeenyumatti baatanii kora kana kan adeemsifattanii. Mee otoo gara kora kanaatti hin darbini bultii 40 fi lubbuu keessan kennitanii nyaata lagataati turtanii. Yeroo sana akkuma amma yeroo ati kufte kana uummanni baay'ee yaaddaa ture. Keessattuu sadan keessaniif baay'ee yaaddoo hamaatu ture. Carraa kanattis fayyadamuudhaan uummataan ergaa dabarsituu yoo jiraate walumaa galatti mee gabaabsinee jalqaba gaafa hidhaatii amma gaafa bahutti manni hidhaa maal fakkaata kan jedhu ilaalla. Egaa manni hidhaa Oromoodhaaf waan haaraas miti. Namuu keessumaa miseensonni keenya KFO kan amma gadda kora sabaa sanarratti qooda fudhatan keessaa namoonni miidhamne eenyu fayyadamee yoo waamame namoota qubaan lakkaa'amanidha. Kunis kan nu agarsiisu miseensota keenya qofa osoo hin taane Oromoon guutummaadhumatti kanarra of danda'ee dargaggummaa olii fi sadarkaa ga'eessummaa jaarsummaa irra kan jiru ka mana hidhaa kan hin argin dararaan adda addaa kan irra hin ga'in waggoottan darban kana keessa namoota muraasa. Haaluma kanaan egaa nus ajjechaa obboleessa keenya artist jaallatamaa kan ta'e Hacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee hidhamuun keenya beekamaadha. Hidhamnugaa haalli itti qabamnee maal akka ta'e baay'ee ibsuun isaas baay'ee barbaachisaa miti. Tariis immoo yeroo keenya nutti fudhachuu danda'a. Garuu mana hidhaa eega seenneetiin booda nuyi akeekii yookaanis immoo kaayyoon hidhaa sanaa ittiin qabatanii durumaan iyyuu namoota barbaadan filannoo gara fuulduraatti gaggeeffamuuf ture sana keessaa akka isaan qooda hin fudhanneedhaaf karaa irraa gorsiisuudhaaf ta'edha jenneeti kan nuti fudhannu. Haala sanaatiin eega hidhameen booda gaafii mallee namni nu gaafate hin jiru. Sababii maaliif maaltu ta'e illee kan jedhe hin jiru. Garuu himatuma nutti dhiyaate. Himanni nurratti dhiyaate sabaaf sablammii walitti buuftaniitu, uummata walitti buuftaniitu, namoota amantaa adda addaa qaban walitti buuftaniitu, biyya kana keessatti rakkoo uumtaniitu, sababii keessaniif namni hedduun du'eera, qabeenyi baay'eenis immoo barbadaa'eera, kanaas itti gaafatama qabdu, harka keessaa qabdu kan jedhu ture. Haa ta'u iyyuu malee adeemsa isaa irratti akka argine immoo kana kan mirkaneessu tokkollee ragaa takkallee dhiyeeffachuudhaaf hin dandeenye. Qabiinsi keenya mana hidhaa garuu walumaa galatti haala dur ture irraatiin akka fooyyee qabu akka fooyyee godhatu godhaniiti kan hidhaa keessa nu tursanii. Kunis immoo maaliif akka ta'e beekamaadha. Namoonni hedduun kan nu beekan jiru, international community'n kan nu gaafatu jiru, mirga dhala namaarraatii dhaabbilee adda addaarraatii namooti dhufanii akka isaan nu gaafachuu danda'an ni beeku. Sababii kanaatiif nuun akka agarsiistuutti nu agarsiisuudhaaf akka gaariitti nu qabanii hidhamaan kun biyya kana keessatti dur bifa kanaatiin qabama ture. Amma garuu nuti bifa kanaatiin qabna jedhanii haala jiru hundumaa nu mijeessuudhaaf yaaliin godhameera. Ani yeroo 3-4 mana hidhaa sanatti hidhamee kan ture. Garuu haalli dhumarratti keessatti nu ittiin qabamnee turre ka duraarraatii adda. Haa ta'u iyyuu malee kan keenya adda haa ta'u malee kan hundumaatu immoo adda jechuudhaaf hin dandeenyu. Fakkeenyaatiif kan hooggantoota adda bilisummaa Oromoo yoo fudhanneetiif kan keenya wajjiniin wal fakkaachuu dhiisaati.
kanuma hidhamtoota biroo wajjin kan hattoota wajjin kan namoota nama ajjeesanii wajjin illee wal bira qabamee ilaalame kan isaanii dachaa meeqan kan hammaatee fi hamaa kan turee fi rakkoo gidiraa cuuccaa adda addaa keessa kan turan ta'uu isaaniiti kanneen quba qabnu. Namoota ergineen isaaniin hin gaafachiisna turree waan barbaachisuunis isaan bira dhaabanna turree rakkoo isaaniis nuu himu turanii kanaatiif waan isaan irra gahaa ture hundumaa quba qabna. Bakka itti jijjiiruuti jalqabee waan nyaatan waan dhugan dhoowwachuuti jalqabee yaala dhoowwachuuti jalqabee haa ta'u jedhamee akka isaan dhukkubaaf saaxilaman gochuudhaati jalqabee wanni isaan irratti hin raawwatin takka illee hin jiru. Kanaaf haalli nuti itti qabamne haala hidhamaan biyya kana keessaa yookaan hidhamaan Oromoo itti qabamu wajjiniin wal fakkaata jechuun tasuma hin danda'amu. Nuyi garuu akkaataa nuyi itti qabamnee turre namoonni dhufanii nu gaafataa turanis quba qabu. Haala baay'ee fooyyee qabu ture. Nyaata mana keenyaatii nu dhufa ture. Bishaanis achumaa nu dhufa ture. Namoonni nu bira dhaabbatanii harka nu qabanii harka nu fuudhuu danda'u turanii nu dubbisuu danda'u turanii. Hakiimonni keenyas abukaatoowwan keenyas nu dubbisuudhaaf mirga kennaniifii turanii. Haa ta'uyyuu malee akkuma nama jedhee kuni gonkumaayyuu hidhamtoota biyya kana keessa turan keessumaayyuu hidhamtoota Oromoo wajjiniin kan wal simatu miti kan wal fakkaatu miti. Nuyi akkuma nuyi jennee akka namni dhufee nu gaafatu akka beekaniifiti waan beekaniifiti bifa saniitiin waan nu qaban nutti fakkaata. Haa ta'uyyuu malee namoonni haga ammaatti mana hidhaa keessa jiran haalli isaan keessa jiran keessumaa kan miseensotaa fi qondaalota adda bilisummaa Oromoo kan eenyuyyuu caalaa kan nama suukanneessuu fi kan nama gaddisiisu sadarkaa isaan irra turanii fi irra jiranii wajjiniinis kan wal madaalu miti. Kan keenya garuu walumaa galatti gaarii ture jechuun nan danda'a. Gaarii dhagaa. Tariitii waa'ee beelaa sana hin kaafne beela sana ilaalchisee wanni irratti jalqabne gaaffiilee adda addaa qabna turre. Yeroo sana gara filannootti deemaa turre. Filannoon sun akkaataan itti deemu akkaataa itti namoonni qabsoo kana keessatti qooda fudhatanii itti dadhabanii lubbuu lafeef dhiiga itti gabbaranii itti kaffalanii fidanii asiin ga'an bakka isaan hin jirretti qoodan fudhannaan isaanii keessa hin jirretti kan geggeeffamuuf ture sababii ta'eetiif kan mormuudha ture. Garuu wanti sun dafee yeroo isaa malee akka inni jalqabu nyaata akka dhaabnu kan nu taasisee hidhamuu akkaataa koloneel Gammachuu Ayyaanaatti hidhame ture. Bakki inni itti hidhamee ture irratti fidanii bakka itti namoonni nama ajjeesan nama waraanan yakka mana hidhaa keessatti yakka addaa hojjetan itti hidhaman itti fidanii sababii hidhaniif bakki sun bakka isaa madaalu miti ta'uus hin qabu. Bakka adabaas ta'uu hin qabu. Namichi kuni nama siyaasaa ta'uu isaarraan kan hafe yakka addatti keessumaa immoo mana hidhaa eega seeneen booda yakka hojjete hin qabu sababii ta'eef bakka sanatti hidhamuu hin qabu kan jedhuudhaaniti gaaffii akka gaaffii tokkotti kakka'eedha. Gaaffileen hedduun isaan booda 1, 2, 3 jedhanii itti dabalamanii nyaati nuyi dinnes guyyaadhaan gara guyyaatti dheerachaa deemee haga guyyaa 37tti haga guyyaa 39tti guutummaadhumatti haga of dadhabnutti haga of wallaallutti haga ulfaatina keenya keessaatii harka 3 keessaatii harka 1 haga dhabnutti haga namummaatii ala baanutti namni nu argillee nu beekuu haala hin dandeenye keessa akka geenyu haga ta'utti mana hidhaa sana keessatti ture. Haa ta'uyyuu malee akka kanayyuu immoo ta'ee mootummaan tokko namni hidhamaan tokko guyyaa tokkoyyuu guyyaa lamayyuu haa ta'u nyaata waggaa dhaabuu sababii maaliif jedhee gaaffii ni gaafata deebii kennuudhaafis yaalii ni godha. Kun haala hin baratamneen mootummaa kam keessatti illee ta'ee haala hin beenneen guyyaa tokko illee dhufanii nu gaafatin gaaffii keenyaafis deebii kennuu osoo hin yaalin haga dhumaatti turaniiru jechuudha. Kunis mootummaan kun mootummaa akkamii akka ta'e saba isaa hagam akka dhaggeeffatu gaaffii saba isaatis deebisuudhaaf hagam akka inni carraaqu uummattoota nu booddee jiran deeggartootaa fi namoota nu jaallatan firoottan keenyaaf illee kabajaa gamii akka qabu kan agarsiise jechuudha.
Gaariidha gaa obbo Baqqalaa Garbaa yeroo qabnu keessa baay'ee isaa kora kafaa irratti waan xiyyeeffannuu fi waa hedduu gaafachuu hin danda'ama ture. Karaa hospitaala kan deemne karaa irratti gufuu yeroo sana sin mudatee waa hedduu kaasuu hin dandeenye ture. Gara kafaa kora kafaa otoo hin darbin garuu baay'een namoota kafaa dabalatee ammallee hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akkuma ati jette amma ammaatti mana hidhaa keessa jiru. Mee gabaabadhumatti kan ilaalchisiin namni yoo hin dhaga'u ta'e warri biyya bulchanii fi jara kana akka gallakkisanii fi nagaan bu'uu akka danda'u shoora isaanii akka taphatanii waamicha gootuuf jira. Akkuma beeku hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo, miseensonni adda bilisummaa Oromoo gara biyya kana keessatti kan seenanii yookaan kan galanii affeeramaniiti. Lolaan hin seenne, bifa addaatiin hin seenne, dhokatanii hin seenne, mootummaadhumatu paartileen biyya alaa turan, mormitoonni biyya alaa turan haala yeroo sana turetu akka isaan biyya kana keessatti siyaasa biyya kanaa keessatti qooda akka isaan hin fudhanne kan taasise haala yeroo sana turedha. Sababii kanaaf ammoo haala fooyyessineerraa isaanis dhufanii karaa nagaa qabsaa'uu ni danda'u kan jedhuudhaan affeeramanii isaanis immoo karaa amananii dhugaadha jedhanii gara biyyaatti kan seenan jechuudha. Akkuma seenaniin egaa wanti ta'e hundumtuu beekamaadha. Uummata biratti akkamittiin akka simataman dhaabi kun uummata Oromoo biratti jaalalaa fi kabaja hagamii akka qabu kan itti mul'atedha jechuun ni danda'ama. Guutummaa biyyattii keessatti Oromoonni jiran bifa maaliitiin akka isaan simatan kun kan mirkaneessudha. Isaan booda kun xiqqoo mootummaa kan naasise fakkaata. Sababii kanaatiif eeguma isaan seenaniitii jalqabee rakkooleen adda addaa isaan mudachuu jalqabee hooggantoonni isaanii immoo akkuma dhumarratti akkuma arguu dandeenye walitti qabamanii akka isaan mana hidhaa seenan taasifame. Hidhamuu isaanii qofa miti yeroo meeqa mana murteetti dhiyaatanii waggaa meeqas abukaatoodhaan falmatanii fakkeenyaatiif Jaal Abdii Raggaasaa fa'aa waggaa tokkoof walakkaa yookaan waggaa lama ol eega falmameen booda manni murtee eega bilisa gadi lakkiseen booda deebisee immoo bakka tokkooti mana murtee tokkooti gara inni tokko gaafa gadi lakkisu tokko immoo dhaqee qabee mana hidhaatti deebisuudhaan bakka itti jijjiiruudhaan buufata poolisii itti jijjiiruudhaan akka isaan hin baane bilisummaa isaanii akka isaan hin gonfamne taasifamanii jiru. Kanaaf rakkoon isaan irra ga'e dhugaadhuma yoo dubbannee fi biyya kana keessatti hidhamtoota siyaasaa hundumaa caalaa isaan irra rakkoo guddaan kan ga'e ta'uu isaa hundumtuu quba qabudha. Ammallee mana hidhaa keessatti haala isaan ittiin qabamanii jiran haala baay'ee nama gaddisiisudha. Ta'uu jedhamee dhukkubaan saaxilamanii sanuu dhukkuba daddarbaadhaaf saaxilamanii mana yaalaa akka isaan hin arganne ta'ee akka isaan nyaata hin arganne ta'ee eenyu wajjin illee akka wal hin arganne ta'ee rakkoo isaan keessa jiranii kan himamee dhumu miti. Haa ta'uutii kun ammallee hin deemsisuu fagoo hin geessu jennee kaafaa'uun akkuma kanaan dura mootummaadhaafis gorsa kennaa akka turre. Biyyi kun jibbaatiin eessayyuu gahuu hin danda'u sodaadhaan osoo hin taane ammallee ta'anii mari'achuudhaan rakkoo mariidhaan furuudhaan yoo biyya kana yoo fooyyessin irraan kan hafe bifa ammatti deemamu kanaan lolaan isa ta'u hidhaan isa ta'u ajjechaan isa ta'u sodaachisuun isa ta'u hojiirraa ari'uudhaan isa ta'u buqqisuudhaan isa ta'u rakkoon biyya kanaa hin eeggatu isa jedhu ammallee akka kaafaa'utti kun amantaa keenya sannu yoomiyyuu fudhannee deemnudha. Kanaatiif namoonni rakkoon isaan irra ga'e kun ammallee biyya kanaatiif rakkoo guddaa keessa kan seensisu yoo ta'e malee uummata xiiqii keessa kan seensisu yoo ta'e malee daraniyyuu mirga isaatiif ka'ee dhaabbatee bifa hin barbaachifneen ka'ee akka inni lolatee rakkoo amma jiru kana akka inni ofirraa kaasu ka godhu yoo ta'e malee gara nagaatti ka deemsisu gara guddinaatti ka deemsisu gara tasgabbii waarawaattis kan deemsisu miti jenneeti kan nuti amannu. Kanaatiif mootummaatiif ammallee kan immoo dhiyeessinan hin deemsisu karaan kun hin deemsisu gara nagaatti deebi'uutu wayyaa. Ammallee hidhamtoota siyaasaa kana yakka yoo qabaataniif namni dhuunfaatti yakka qabu yoo jiraate akka yakka isaatiitti itti haa gaafatamu ragaadhaan irratti haa qulqullaa'u.
namoonni nagaan garuu siyaasa qofaatiif jedhamanii hidhaman garuu ammallee seeraan ala qabamanii jiru. Mootummaa kanaafis, biyya kanaafis, saba kanaafis, siyaasa keenya guutummaadhaafis, egeree keenyaafis, tokkummaa keenyaafis kan faayidaa qabu miti. Kanaatiif nu gallakkisaa. Hooggantoota saba kanaa gallakkisuun yeroonsaa yoomiyyuu caalaa ammadha. Kana caalaa barfachuun gatii guddaa kafalchiisuudhaaf jira. Biyya kanas, saba kanas, mootummaa kanas kan jedhu dabarsuun barbaada. Gaariidha. Mee hamma gara kora sabaa KFO'tti darbinaa yeroo dheeraa mana hidhaatii baatanii kora kana adeemsiftanii. Mee akka warra kora kanatti hirmaates obbo Baqqalaa Garbaa immoo dursaa dura taa'aa KFO ta'uudhaanii kan filatamtanii. Mee korri KFO kuni ammam milkaa'ee murtiiwwan jajjaboon kora kanarratti darban maal isaan achi yookaan? Duruma nu jalqabne KFO'n bu'uureffamee jalqabee akkamittiin hundee isaa uummata keessatti gadi diriirsinaa, akkamittiin hundee isaa bal'ifnaa, akkamittiin uummata biratti kana caalaa akka inni fudhatama argatu akkamittiin gochuu dandeenya, Oromoo akka inni fakkaatus akkamittiin gochuu dandeenya isa jedhu irratti dhuunfaadhaanis gareedhaanis akka dhaabaattis yeroo baay'eedhaaf irratti mari'achaa turreef. Yeroo mana hidhaa turres maal ta'uu qaba, Oromoo maal fakkaachuu qaba, KFO'n maal fakkaachuu qaba, hirrina inni qabu maal inni isa jedhu irratti marii gaggeessaa turreerra. Komee uummanni qabullee dhaggeeffachaa turreerra. Carraa guddaas arganneerra. Uummatatti makamneerra. Mana hidhaattis uummata nama baay'ee wajjin wal arguu dandeenyeerra. Bifa hamiitiinis waan ka'u, bifa komiitiinis waan ka'u hundumaa dhaggeeffachuudhaaf, dhaga'uudhaaf gurra kenninee uummata keessa yaada jiru xiinxaluudhaaf yeroo fi carraa guddaa argannee jirra. Kanaaf carraa arganne kana amma hojiirra oolchuudha kan nuti barbaanne. Kanaatiif KFO Oromoo fakkaatu bifa kamiiniyyuu kan saba kana fakkaatu eenyullee Oromoon bakka kam jirullee yookaan godina kam jirullee aanaa kam keessa jirullee kun dhaaba kooti jedhee fudhachuu akka inni danda'utti bifa maaliin ijaaruu dandeenya isa jedhu irratti xiyyeeffannee koreen tokko dhaabbatee kora kana qindeessu dhaabbatee anaan durataa godhanii na filatanii koree kanaatiin kora kana qopheessaa turreera. Kana gochuudhaaf tarkaanfileen nuti fudhannee dura seeruma ittiin bulmaataa keenya iyyuu jijjiiruu qabna. Seerri ittiin bulmaataa amma itti fayyadamaa jirru kuni kan siyaasa ammayyaa wajjiniin walgitu ta'uu qaba. Kan yeroo ammayyaa wajjiniin walgitu ta'uu qaba. Kan paartii kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisu ta'uu qaba. Kan qooda hojii hooggantoota yookaan qondaalota dhaabaa tokko itti agarsiisu ta'uu qaba. Fakkeenyaatiif kan yeroo dura ta'an aangoorra hagam waggaa meeqa turuun akka irra jirullee kan agarsiisu ta'uu qaba. Kan paartilee biroo ittiin komachaa turre yookaanis immoo kan paartii biyya bulchu kan ittiin komachaa turre tokkollee kan fooyyessu ta'uu qaba isa jedhuudhaan heera yookaanis immoo seera ittiin bulmaataa keenya jijjiiruu irratti xiyyeeffanne isa jijjiirree isarratti marii guddaa geggeessine eega geggeessineen booda kora kana irratti qopheessine korri kun eega nu raggaasiseen booda bifa sanaatiin kan filannoo geggeessine jechuudha. Kanaaf egaa filannoo kana gaggeessuudhaaf yeroo qophoofnu kana biratti wanta biraan nuti yaadne akkamittiin Oromoon godinaalee hunda keessa jiru akkamittiin keessatti qooda fudhachuu danda'a. Maal yoo goone Oromoo fakkaata isa jedhu irratti xiyyeeffanne. Kanaatiif godinaalee 21 Oromiyaa keessa jiran tokko isaanii kophaatti eega fudhanneen booda godinuma ta'uu isaanii qofaaf lakkoofsa walqixa argachuu qabu. Godina xiqqaa, godina guddaa, godina bal'aa yookaanis dhiphaa kan nama baay'ee qabu kan hin qabne osoo hin jedhin godinuma ta'uusaa maqaama godinaa qabaachuu isaa qofaatiif namoota bakka bu'oota qabaachuu qabaa. Namoota 5 kan jedhuudhaan lafa kaa'anne. Isaan booda godinaaleen kunoo wal caaluu namoota hedduu kan qaban jiru, kan namoota muraasa qaban jiru, kan aanaalee baay'ee qaban jiru, kan xiqqoo qaban immoo jiru. Akkamittiin immoo wal qixaa bakka buufnaa isa jedhus immoo deebifnee irratti keenya ilaalle godinaaleen hundumti
barcuma yookaan teessoo isaan paarlaamaa keessaa qaban egaa lakkoofni eega lama keenyeen booda akka teessoo isaaniitti akka baay'ina isaaniitti immoo barcuma lama dabalataan argatanii kora sabaa keessatti qooda haa fudhatan kan jedhuudhaan murteessine. Kanaatiif godinni baay'ee qabu akkuma sana nama baay'eetiin bakka bu'aa. Kora sabaa keessatti nama muraasa qabu immoo yookaan immoo kan barcuma muraasa qabu immoo sababii lakkoofsa uummataa isaatii fi daataa mootummaan amma Central Statistics bira jiru irraan kaane jechuudha. Bifa sanaatiin akka namni hundumtuu yookaan immoo bakka bu'iinsa akka qabaatu godinaaleen hundumtuu akka isaan wal qixxummaadhaan paartii kana keessatti qooda fudhataniif yaalii goone jechuudha. Sababii kanaatiif akka kanatti eega tilmaamneen booda walumaa galatti kora kana keessatti namni 526 oli haga 600 akka qooda fudhatu eega murteessineen booda tokkoon isaanii bifa kanaatiin dhufanii namoonni yookaanis godinaaleen lakkoofsa baay'ee qabanii teessuma baay'ee qabanii akkuma kana nama baay'eetiin bakka bu'anii. Fakkeenyaatiif Jimmaan yoo fudhanne barcuma teessoo 18 qaba. 18 nama 36tiin bakka bu'a. 5 immoo godina sababii ta'eetiif argata. Kanaatiif Jimma nama 41 qooda fudhachiise jechuudha kora sabaa keessatti. Kan godinni nama baay'ee qooda fudhachiise Jimmaadha. Kan xiqqoo qooda fudhachiise Booranaa sababii lakkoofsa uummata isaatii fi garuu Boorannis Jimmas sababii godina ta'anii fi shan wal qixxee qabu turanii sababii uummata baay'ina wal caalaniif immoo akkuma sanaan bakka bu'iinsi isaaniis wal caala ture jechuudha. Kana akkuma kanaatti lakkoofne immoo gara koree giddu galeessaattis gaafa ceenu ka barcuma 2 haga 4 qabanii nama 2tiin koree gidduu keessatti akka bakka bu'an. Ka 5 haga 2 haga 4 kan qaban nama 2 5 amma 7 kan qaban immoo nama 3tiin akka bakka bu'an 8 haga 11 kan qaban akka 7 4 akka bakka bu'an 11 haga 14 kan jiran immoo 5 akka bakka bu'an 15 ol immoo kan qaban nama 6tiin akka bakka bu'an goone godinni tokkollee bakka bu'aa akka hin dhabne taasifnee jirra jechuudha. Kanaatiif kora amma gaggeessine keessatti godinni tokkollee godinni Oromiyaa tokkollee Finfinnee dabalatee naannoo Amaaraa keessaati godina addaa Oromoo dabalatee kana keessatti qooda hin fudhatin tokkollee hin jiru jechuudha. Kora sabaa keessatti immoo uummanni Oromoo Gambeela keessa jiraatu ni jira. Isaaniin kan bakka bu'u nama 4 qaba. Kibba keessa jiru nama 4 bakka bu'a. Harariif Direedawaanis akkuma kana kan naannolee biroo jiranis bifuma kanaatiin bakka bu'an jechuudha. Gabaabaadhumatti bakka Oromoon jirutti bakka bu'iinsa kan dhabe tokkollee hin jiru hin turre jechuudha. Kanaatiif kun kana akka injifannoo guddaatti lakkoofna. Maaliif nama hundumtuu keessatti of argeera. Amantiin hundumtuu keessatti of argeera jennee yaadna. Aanaaleen hundumtiyyuu keessatti of arguudhaaf carraa argataniiru. Kanas immoo gartuu tokko duwwaadhaan qaama tokko duwwaadhaan filatamanii akka hin dhufneefis immoo eeggannoo dandeenya gochuudhaaf yaalii gooneera. Eeggannoo nuyi goone keessaatii tokko dura eenyuun erguu danda'a namoota bakka bu'an kanayyuu eenyumatuyyuu filee erga isa jedhu irratti teenyee gamari'aniin booda koreen godinaa KFO adda durummaadhaan namoota bakka nu bu'u godina keenya bakka bu'u jedhanii akka isaan filatanii ergan gooneerra. Karaa lammaffaa immoo namoonni aktiivili yeroo ammaa kana hojiilee adda addaa irratti, hojiilee gurmaa'insaa irratti, hojiilee siyaasaa irratti kan paartii keenya wajjiniin waajjira giddugaleessaa wajjiniin namooti hojjetaa jiran immoo yoo jiraatanii karaa waajjiraa immoo eeramanii akka isaan dhufaniif carraa lammataa kenneerra. Namoonni koree giddugaleessaa koree hojii raawwachiiftuu keessa jiran immoo dhuunfaadhaan kan ijaaran yoo jiraate, kan quba qaban yoo jiraate, sabboontota yookaanis immoo namoota quuqamtoota garuu miseensa ta'anii jiran yoo jiraate, kan ijaaran yoo jiraate karaa isaanis akka dhiyaatu goone jechuudha. Karaa kana sadanuu akka dhiyaatan eega gooneen booda koreedhaan teenyee cuunfine. Koree kun cuunfaa inni cuunfee calale abalufaa godina kana bakka bu'u eega jedhameen booda
gara koree hojii raawwachiiftuutti akka inni deebi'u goone koreen hojii raawwachiiftuu tokko maqaa namootaa irratti deebi'ee eega irratti waliigaleen booda akka isaan waamaman ta'ee jira jechuudha. Kana keessatti waan guddaan nuyi hojjenne gara biraan tokko maal inni yeroo tokko maal inni godina tokkorraati deemee namni biraanii hojiidhaaf deemaa fakkeenyaatiif barsiisonni 5 godina tokkorraati deemanii godina biraa keessatti hojii hojjetanii sababii sanaatiif karaa sana kaafaa'uu bakka bu'anii yeroo isaan itti dhufan tureera. Amma garuu kun ta'uu hin danda'u. Bakka sanaa hojjechuu danda'u garuu bakki isaan bu'uu danda'an bakka dhaloota isaanii ta'uu qaba. Ka aadaa isaanii beekan bakka aadaa isaa beekan bakka amantaa isaa fudhatan bakka eenyummaa isaa beekan rakkoon tokko yoo ka'e baqatanii deemuudhaaf haala mijaawaa keessa akka hin seenneef namoonni hundumtuu bakka itti dhalatan akka isaan bakka bu'aniidha kan nuti goone jechuudha. Yeroo tokko kanaan dura muuxannoo guddaa qabna kanarratti namootuma godina biraatii dhufetu godina biraa guutummaatti bakka bu'ee ani bakka bu'aa godina kanaati jedhee dhufa ture. Kuni uummata biratti komee guddaa waan kaaseef komee kana haquudhaaf jecha namuu eessaayyuu hojjechuu danda'a. Waajjira kaafaa'us, waajjira mootummaas, waajjira biraattis hojjechuu danda'a. Garuu kan inni bakka bu'u bakka dhaloota isaa duwwaa akka inni ta'u goone namni hundumtuu bakki hundumtuu akka inni bakka bu'aa akka inni godhatu yaalii gooneerra. Kanaanis immoo milkaa'ina guddaa arganneerra jennee yaadna. Waa'ee amantaa, waa'ee daayivarsiitii adda addaa bifuma kanaatiin yaalii gooneerra wanni xiqqoo hir'ina nutti mul'ate haga dhumaatti deemne dhumarratti gara fuulduraatti kan fooyyeffachuun nurra jiru. Osoo ceephoon nurratti hin ka'in nuyyuu immoo dafnee of qeeqnee kan nuti irratti ilaalaa jirru haalli kan nu dirqisiisee hirmaannaan dubartootaa keessumaa gara hojii raawwachiiftuu yookaan eksekuutiif komitii keessatti hagas maramiti isa gara fuulduraatti ni fooyyeffannaa. Eksekuutiif komitii keenya yookaan immoo koree hojii raawwachiiftuu durii keessaatti walakkaa ol keessaa hirrifneerra, walakkaa dargaggootaan bakka buufneerra, walakkaa immoo namoota dur turan koochi gochaa isaaniin agarsiisaa suutaan isaaniin waan hundumaa shaakalsiisaa muuxannoo kennaa fi aangoo gaddiisaa fi akka isaan deemaniif haala mijeessineerra. Kanaaf akka nu ilaalletti adeemsi isaa gaarii ture milkoofneerra jennee yaadna. Hedduu galatoome Obbo Baqqalaa waan nan silaa si gaafachuuf jedhu hunduma isaatu dursitee tuttuqxee hirmaannaa dubartootaa akkasumas ammam Oromiyaa fakkaataa koreen giddu galeessas haa ta'u walumaa galatti warri kanarratti filatamanii hirmaannaan dargaggootaa kan jedhu gaaffiiwwan ka'uu malanii fi ka'aas jiran keessayyuu hunduma isaatu walitti qabdee deeftee hedduu galatoomii egaa meegaa kun milkii isaati murtiiwwan gurguddoo achirratti murtaa'an kan akka ibsa jennootinis ibsitanii sanatti hin darbina. Koree hojii raawwachiiftuu keessatti dursaa dura taa'aa kaafaa'oo fi dura taa'aa kaafaa'oo kan jedhu xinnoo ishii nama confuse gootee turte iddoo sana nu ibsite sana booda murteewwan gurguddoo kora kanarratti dabarsitan irratti garasitti haceenu. Murteewwan nuyi gaaffiin keenya jalqabaa waa'ee murtee miti. Inni jalqabaa waa'ee dursaa dura taa'aa kaafaa'oo fi dura taa'aa kaafaa'oo kan jedhu iddoo keetii fi iddoo Jawar Mahammad jechaadha. Duraan kaafaa'oon ittaanaa dura taa'aa 2 qaba ture. Ittaanaa dursaa dura taa'aa immoo 1 qaba ture. Kana jechuun dura taa'aan jira. Ittaanaa dursaan immoo dura taa'aatti aanee kan dhufu jechuudha. Sadarkaa akka hierarkii dhaabisuun kaa'etti jechuudha. Dura taa'onni 2 immoo hojiilee adda addaa kan qaban ta'anii yookaan immoo birkii adda addaa kan hoogganan ta'anii dura taa'onni 2 turaniiru. Kanaaf ittaanaa dura taa'aa 3tu ture jechuun ni dandeenya kaafaa'oo isa duraa keessatti. Isa ammaa keessatti garuu 2tu jira. Dura taa'aa jira. Ittaanaa dursaa dura taa'aan immoo jira. First deputy yookaan immoo taqaddaamii makittilli qabamar jedhanii
itti aanaatti kallattiidhaan kan itti aanu jechuudha. Gaafa itti aanaan hin jirree gaafa dura taa'an hin jirree kan dura taa'aatti aanee dhufu jechuudha. Itti aanaa dura taa'an immoo gaafa itti aanaa dursa dura taa'an hin jirretti itti aanee kan dhufu jechuudha. Hierarkiisaa akka kana jechuudha. Akka sadaffaa jechuudha. Gabaabaadhumatti kaayyoon kun waan inni godhameef beekamaadha. Akkuma nama gabaabaatti ibsuudhaaf yaaleef gartuu amma haaraa dhufe gartuu dargaggoota kanaatii fi gartuu gameeyyii immoo duraan qabsoo kana keessa ture dhaaba kana baatee rakkoo meeqa keessa asiin ga'e kana walitti makanii akka isaan muuxannoo walirraa horanii fi akka isaan wal gargaaranii akka isaan gara fuulduraatti tarkaanfachiisan gargaaruudha. Guutummaadhumatti warra duraan ture qofa keessa tursuunis dhiibbaa mataa isaa qaba. Guutummaadhumatti amma namoota haarawaa dhufan kana waa'ee paartiis baay'inaan quba hin qabne kana isaaniinis immoo guutummaadhumatti gara aangootti gara aangoo dhuunfatanitti fiduunis immoo innis immoo fafa mataa isaatii ni qabaata jedhamee sababii yaadeef dhaabichi kana walitti makuun barbaachisaadha. Muuxannoo akka walirraa argatan, akka wal jabeessan, akka wal gargaaran, akka wal bakka bu'aa deeman, akka wal tumsan gochuudhaaf waan itti yaadamee hojjetamedha jechuudha. Kanaatiif dura taa'aa jechuun beekamaadha. Itti aanaa dursaa dura taa'aa jechuun kan dura taa'aatti aanu jechuudha. Itti aanaa jechuun immoo itti aanaa dursaatti isa aanu akka sadaffaatti kan itti aanu jechuudha. Egaa kun caasaadhuma isa duraan ture keessaatti tokko keessaa hirrifnee jirra. Akkuma sila dubbachuudhaaf yaalee wanti milkaa'ina guddaan nuyi kana keessatti arganne keessaati namoonni gameeyyiin waggaa meeqa jalqabanii itti dadhabanii kaffaltii tokko malee itti hidhamaa itti rakkachaa gatii adda addaatti baasaa namoonni dhufanii as ga'an gaafa nuyi dargaggootaan gaafa nuyi bakka buufnu akka paartii biraa osoo harkaan wal qabachuun hin dhufin osoo wal loluun hin dhufin ani maaliifan keessaa jechuun osoo hin dhufin namni bakka nu bu'u argachuu keenyaaf iyyuu hin gammanna. Isaan nu dhufuun isaaniiyyuu gaariidha jedhanii isaanis nagumaan isaanitti gadi lakkisanii ba'uun isaanii haa ta'u iyyuu malee seentiraal koomitii keessa yookaanis immoo koree giddu galeessaa keessatti akka isaan turan muuxannoo isaanii waggaa itti aananiif akka isaan hiran goonee bira dabarreerra. Kanaatiif milkaa'ina keessaa inni keenya keessaatti inni biraanis immoo kana jedhamee lakkaa'amuu hin danda'ama. Paartiilee biraa yeroo baay'ee ilaalaa turreerra paartiileen wal diigaa rakkoo adda addaa walitti uumaa turaniiru. Haa ta'u iyyuu malee kuni dhugumayyuu kaayyoonsaa kaayyoo Oromoo ta'uusaa kan agarsiisedha. Wanti dhuunfaa kana keessa akka hin jirre adeemsa gara fuulduraatti jiru kanas immoo hundumtuu jaalalaa fi fedhaan keessatti qooda fudhatee haga danda'u gumaachuudhaaf akka barbaadu kan nu agarsiisedha jechuudha. Kanaaf ammas kan akkuma milkaa'inaatti lakkoofna. Gara murtiiwwan dabarsineetti yoo ilaalle murtiiwwan nuyi dabarsinee ibsa ejjennoo keenya irratti gabaabummaan kan taa'edha. Ibsa ejjennoo keenya qabxiilee 5 tokko kan qabudha. Inni jalqabaa rakkoo biyya kanaa siyaasa biyya kanaa rakkoo kana maaltu uume isa jedhu sirna kana waliin dha'uutu fidee jennee yaadnu akka kaafaatti. Jiramni kun gaafa dhufu namni martuu yookaan paartiilee martuu yaada mataa ofii qabu turanii kaafaawwanis mataa ofii qaba ture. Kaafaawwan sirna federaalaa dimokiraatawaa sabdaneessaa kana sirriitti cimee hojiirra kan ooludha kan inni barbaadu ture. Har'as kan nuti barbaannu kanuma kanarraa gorame kanarraati jallate kanarraati kallattii isaa gallakkisee deeme fedha adda addaatiin butame kaayyoo ganama kaa'ameef sana dhiisee deeme sababii kanaatiif rakkoo kana kan uume isaadha jennee amanna nuti. Kanaatiif ammallee ta'ee jennaan tarkaanfii inni jalqaba kan ta'uu irra qabu gara sirna dimokiraatawaa federaalawaa sabdaneessaa isa ganama akeekkannee heera mootummaa keenya keessatti tumannee sabaaf sablammiin irratti walii gallee Itoophiyaadhaaf kana malee kan biraan hin jiru gara fuulduraatti kan tarkaanfachiisuu danda'u malli biraan hin jiru jennee isa ganama fudhannee irratti walii gallee
kaane sana gara sanaatti deebi'uudha. Kana malee biyyi kun ammallee gara nagaatti deemaa hin jirtu. Fedhi gara biraan kan calaqqisu yoo ta'e rakkoo biraatti seenna malee kana keessa haalli itti baanu hin jiru kan jedhudha. Kanaatiif gara sanatti haa deebinuudha inni jalqabaa. Inni lammaffaa lolli biyya kana keessa deemaa jira. Gareeleen adda addaan lola bananii jiru. Lolli kun otoo hin ka'in lolli kun nun deemsisu. Iyyuma durumaanuu qabnu irratti iyyuma nutti dabala. Sababii kanaatiif dura taati mari'adhaati lola kana haalan itti hambisuu dandeessan irratti waliin mari'adhaa jennee jennaan kun waa'ee sovereignty biyyaati. Isin tasumayyuu waa'ee tokkummaa biyyattii kanas waa'ee biyya kanaatis quuqama hin qabdan jedhanii qeeqama hedduu nurratti ka'ee ture. Amma immoo lolli sun hundumtuu eega ta'een booda waan meeqa eega barbadaa'een booda qabeenya meeqa eega dhabneen booda lubbuu meeqa eega kasaarreen booda iyyuma meeqa keessa eega seenneen booda jiraachuu eega dadhabneen booda deebinee har'ammoo gara haasaatti yookaanis immoo gara lola kana dhaabuutti ni deemna jedhamee itti jirama jechuudha. Kanaatiif ammas lolli dhaabbachuu qaba akka jedhudha nuti inni ta'an hojjennoon keenya. Inni sadaffaan lolli biyyattii kana keessatti gaggeeffamaa jiru bakka tokko duwwaa miti. Kaaba qofa miti. Tigraay keessa qofa miti. Humnoota Tigraay fi humnoota federaalawaa gidduu qofa miti. Lolli har'a gaggeeffamaa jiru bakka hedduutti gaggeeffamaa jira. Keessumaa Oromiyaa keessatti lolli gaggeeffamaa jiru isa Tigraay jiruuti gadi miti. Garuu immoo kun irraanfatamee jira, dagatamee jira. Uummata keenyarraa gar tokkorraa ji'a 3 ji'a 4 intarneetii irraa cufanii, ibsaa irraa cufanii, bilbila irraa cufanii, balbala irratti cufanii maal akka ta'aa jiru, eenyu akka du'aa jiru, eenyu akka beela'aa jiru, addunyaan akka quba hin qabaannetti balbala irratti cufanii ji'oota hagana hin jedhamnee fi uummata keenya dararraa turaniiru, ajjeesaa turaniiru, waan fedhan irratti raawwachaa turaniiru. Ammas immoo wanti deemaa jiru kanuma fakkaata. Kanaatiif lolli Tigraay keessa qofa miti, kaaba keessa qofas miti, Oromiyaa keessas ni jira. Lolli Oromiyaa keessa jirus dhaabbachuu qaba, ilaalchallee argachuu qaba, yaadatamuu qaba, ammallee sirnaan irratti xiyyeeffatamuu qaba akka jedhudha. Gara biraan waldhabdeen siyaasaa biyya kana keessatti deemamaa jiru gareelee hedduu gidduutti jira. Kanaatiif immoo hiiki ni barbaachisa yoo ta'e ammallee gareeleen dhimmi isaan galcha jedhan hundumtuu taa'anii maal wayyaa biyya kana garamitti yoo deemsifne nuuf wayyaa jedhanii waliin haasa'uun yookaan naashinaal daayiloogiin barbaachisaadha jennee yaadna. Kana gochuudhaafis immoo haal dureewwan tokko tokko barbaachisoodha. Fakkeenyaatiif osoo lolli deemaa jiru, osoo qawween nu ka'aa jiru, osoo namni du'aa jiru biyya kana keessatti naashinaal daayiloogi yookaanis immoo mariin biyyoolessaa gaggeeffamuu hin danda'u. Kanaatiif dura mariitti seenamuu dhuguma hin barbaada yoo ta'e mootummaan amma dubbataa jira. Marii biyyoolessaa gaggeessuun barbaada. Gottaa keessatti qooda fudhadhaa nuun jechaa jira. Haa ta'uyyuu malee kana keessatti qooda fudhachuu hin dandeenye akka hin dandeenyes immoo ibsinee jira. Sababiin isaa maali yoo jedhame mariin biyyoolessaa akka gaggeeffamuuf dura lolli dhaabbachuu qaba. Utuu namni wal lolaa jiru, utuu qawween dhuka'aa jiru kana gidduutti mareen hin danda'amu. Kanaatiif dura lola dhaabaa akka jedhudha. Isaan booda hidhamtoota hiikaa. Hidhamaan biyya kana keessatti hidhamaa 10,000 lakkaa'amutu jira. Hidhamaan Oromoo warra hin beekamne dhiisaati. Kanneen beekaman illee kun hojii keenya duratti asitti qabamanii guramanii wanni barbaade irratti raawwatamaa jira. Kana duwwaa miti mana hidhaatii baafamee ajjeefamaa jira. Qeensi buqqa'aa jira. Manni isaa gubataa jira. Waan hedduun irra gahaa jira. Kanaatiif yoo dhuguma mariin biyyoolessaan gaggeeffama yoo ta'e paartiilee adda addaa maqaa itti baasan kanneen hidhata qabu jedhanii namoota hidhaman hundumaa dura gallakkisuun barbaachisaadha jennee amanna nuti. Itti aanee fakkeenyaatiif amma gareelee lolarra jiranii TPLF lolarra jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lolarra jira. Kottaa mari'adhaa jedhan nuyi tokkoffaa isaanii hammachuu qabaa jenna. Wanni amma deemaa jiru isaanii hammachuu qaba. Mareen isaanii hammachuu qaba. Namni meeshaa hin qabne yoo ta'e yoo mari'ates yoo dhiises faayidaa hin qabu. Isaanii wajjin mari'achuun barbaachisaadha. Isaanii mari'achuudhaaf immoo bakka isaan amananitti ta'uu qaba. Biyya kana keessatti illee ta'uu dhiisuu qaba. Mala.
Itti dabalee immoo namni mari'achiisu iyyuu eenyudha? Eessatti mari'atama? Eenyutu mari'achiisa? Kun akka jaarsummaati. Yookaanis immoo nama sadaffaa barbaada. Kan isaan birattis fudhatama qabu, kan gartuu biraa birattis kan fudhatama qabu jiraachuu qaba jechuudha. Yoo kana hin taane mootummaa qofti kunoo abalutu isin mari'achiisa. Maree kana gottaa bakka akkasiitti akkana godhaa jedhan fudhatama hin qabu jechuudha. Kanaaf bakki isaa murtaa'uu qaba. Namni mariisisu murtaa'uu qaba. Akkaataan itti deemsu adeemsi isaa murtaa'uu qaba. Adeemsi isaa beekamuu qaba. Seerri isaa beekamuu qaba. Amma komishiniin dhaabbatee jira jedhameetu dubbatama. Komishinii kana eenyutu dhaabe? Dhaabuu isaatii jalqabee hundumtuu keessatti qooda qabaachuu qaba. Namoonni komishinii kana keessatti hammataman hunduma biratti kan fudhatama qaban ta'uu qabu. Mootummaadhumti dhiyeessuu isaatiirraan kan ka'e qofa akka inni amanamne godha. Maaliif mootummaa amanuu dhabaniitu lolarra jiru sunumaayyuu. Kanaaf kan mootummaan yoo mallee yoo gaarii ta'e kan mootummaan dhiyeessee hin fudhatamu. Kanaaf qaama bilisa ta'e qaama gidduu isaanii irraatii lamaan irraatii bilisa ta'e ittiin geggeeffamuutu irra jira kan jedhudha kan nuyi amantaa qabnu. Kun hin ta'u taanaan ammas gatii hin qabu. Inni dhumaa hongeen biyya kana keessatti sababii lolaatiin, sababii beelaatiin, sababii uumamaatiin rakkoo hedduutu jira biyya kana keessa. Kanaatiif uummanni karaan itti cufamee qoricha dhabee, nyaata dhabee, gargaarsa dhabee, uffata dhabee, boba'aa dhabee, waan hundumaa dhabee uummanni jiru jira. Kanaaf waa'ee tokko gochuun barbaachisaadha. Karaa banuufiin barbaachisaadha. Dhalli namaa dura nyaachuun barbaachisaadha. Dura uffatee ooluun barbaachisaadha. Dura yaala argachuun barbaachisaadha. Kanaatiif dhaabbileen gargaarsaaf ka biyya keessaas ta'u ka biyya alaa kan gargaarsa kennuudhaaf biyya kana keessa seenan aksesii argachuu qabu yookaan karaan saaqamuufii qaba. Daandiin saaqamuufii qaba. Otoo biyya kooti toon jedheen saba kooti toon jedheen uummata kooti jechuu otoo hin jalqabin maree jalqabuun iyyuu hin danda'amu. Dura biyya kooti, saba kooti, dhumiinsi biyya kanaa, dhumiinsi saba kanaa anaanis na ilaallata, anaanis itti na gaafachiisa jedhanii yaaduun barbaachisaadha. Kana gochuudhaaf immoo karaa banuufiin barbaachisaadha. Qoricha namaan ga'uun barbaachisaadha. Yaala argachuun barbaachisaadha. Waan nyaatanii bulan argachuun, bishaan dhugaatii argachuun barbaachisaadha. Boba'aa ittiin socho'an argachuun, ifa argachuun barbaachisaadha. Telekominikeeshinii yookaanis immoo quunnamtii argachuun barbaachisaadha. Yoo kana hin taane waa'ee nageenyaa haasa'uunis faayidaa hin qabu. Waa'ee guddinaa dhiisaatii waa'ee nageenyaa haasa'uunis hin danda'amu. Waa'ee mariis haasa'uunis hin danda'amu. Namni nama amanuus hin jiru. Kanaatiif amanamuudha waan guddaan. Mootummaan wanni guddaa inni har'a dhabe biyya kana keessatti amanamummaa dhabuu isaati. Kanaatiif amanamummaa argachuu qaba. Saba kooti jechuu qaba. Yoo gartuu tokko yoo jibbe, namoota muraasa yoo jibbe, yookaan paartii tokko yoo jibbe, uummata tokko guutummaadhumatti jibbe, uummati kun haadhuma jumlaadhaan jechuun sirrii miti. Abaluun hin balleessa jedhanii dhaadachuunis barbaachisaa miti. Waan balleessuun hin danda'amnes, waan fixuun hin danda'amnes yaaluun dadhabbii duwwaadha dhumni isaa. Faayidaa hin qabu. Biyya kanatti kan nuyi argaa jirrus kanumadha. Duris umurii keenyattis kan nuti argine kanumadha jechuudha. Kanaatiif kaafaa'uun kana akka ibsa ejjennootti baafatee jira. Isaan kan immoo akka isaan bakka ga'aniif, akka nageenya waarawaa akka inni bu'uuf, biyya kun akka inni tasgabbii argatuuf, dinagdeen isaa akka guddatuuf, biyya nagaa ofii ishee wajjiniinis, ollaa ishee wajjiniinis qabdu akka isheen uumamtu gochuudhaaf, ka gochuu danda'u hundumaa gochuudhaaf yoomillee qophiidha. Eenyu wajjiniin illee haasa'uudhaaf qophiidha nuti. Meeshaa dhumaa kanarra haa kaanu bobaqqalaagaa ditteelidhaan keessatti jirta. Keessattuu rakkoo siyaasaa biyya sanaatii fi yeroo baay'ee kafaa'uun rakkoo siyaasaa biyya sana mudateef furmaanni isaas rakkoo siyaasatti jedhee ibsa adda addaa baasee marii biyyoolessaa kan hundumaa hirmaachisu adeemsifamuu jira kan jedhee ejjennoo cimaa qabate keessaa ABO'f KFO'dha. Yeroo baay'ee amma immoo kan waamaa jiru biltsiginnaadha. Akka tamma ibsitutti komishiniin dhaabbate komishiniin sunis walabaa akka hin taanedha kan dubbatamaa jiru. Egaa yoo amma marii biyyoolessaa kana yoo warra akkasiin gaafattan warri opposition biraas jira dhaabbileen gara 50 iddoo tokkotti kan dhufanii gaafatan morman jiru yoo isaan didanii
warruma ofii filatan kanaan itti fufanii maal godhu dhaabbileen mormitoonni kuni opshiniin yookiin filannoon qabdan maali maal godhu? Nuyi ammallee egaa nuyi qabsaa'ota karaa nagaati. Sababii mootummaan kana gochuu dideef waraana irratti hin bannu. Garuu dhiibbaa keenya karaa siyaasaa dhiibbaa irra kaa'uu ittuma fufna. Dhiibbaan nuyi goonu tariitiin mootummaan illee salphaatti ni ilaalu numa beeka. Dhiibbaa karaa keenyaan dhufuu danda'u mootummaan waan wallaalu nutti hin fakkaatu. Mootummaan sababii nuyi dhukaasatti banuu dinnee fi homaa nan godhanii jedhee waan taa'ee ilaalus miti. Sababii kanaatiif ammallee taanaan akka inni hin deemsifne gara fuulduraatti nama duraaniyyuu waliin haasaa ture. Amma dhaabbilee tokko durumaanuu aangoos qoodee fi paarlaamaa keessa seensisee walgahii isaa irrattis waamee cidha qabu hundumaa irrattis paartii isaa irrattis waamee wajjiniin nyaachaa wajjiniin dhugaa wajjiniin haasaa wajjiniin waan fedhan hojjechaa oolu. Isaanii wajjiniin haasa'uun faayidaa qaba jennee yaadnu miti. Isaanii wajjiniin haasa'uun gadhee miti garuu bu'aa qaba jennee yaadnu. Nageenya amma jiru kanaaf bu'aa hin qabu. Nama walii galu si walii galu qofa wajjiniin teessee mari'adha jechuun hin danda'amu. Kun maree hin jedhamu. Mareen kennanii fudhachuu barbaada. Wallaggeeffachuu barbaada. Kan koorraati waa tokko dhiisee kan keerraati immoo waa tokko fudhachuu na barbaada. Isaan kun fedhi isaanii silmoo tokko, yaadi isaanii silmoo tokko, sirna isaan ijaaruuf deeman tokko, sirna wal fakkaatudha. Sirna kaleessaaf hinnaa jedhu. Kaleessa guddaa turre har'as ichitti deebinaa jedhu. Kaleessa afaan tokko dubbannaa har'as afaan sanatti deebinaa jedhu. Kaleessa akkas goonaa akka sanatti deebinaa jedhu. Kun kaleessa waliin haasaa turan. Kun faayidaa hin qabu. Nummoo lakkii nuyi afaan qabnaa, afaan jaallannu qabnaa, afaan guddifachuu qabnaa. Aadaa boonsaa qabnaa, aadaa guddifachuu qabnaa. Eenyummaa addaa qabnaa, eenyummaa keenya immoo guddifachuu qabnaa, eeggachuu qabnaa, kunuunfachuu qabnaa. Isinii wajjiniin immoo saboota biroo wajjiniin immoo nagaadhaan walqixxummaadhaan jiraachuu barbaadna. Kanaaf immoo seerri nu tumamuu qaba. Seera kanaan buluu qabna. Seera kanaaf immoo ammaaf gara booddeetti kan fooyyeffannu ta'ee heera mootummaa qabna. Heera keenyatti deebine, sirna keenyatti deebine gara sanaan deemuu qabna jedha. Afaan isaatiin namni dubbate akka dhiphaatti biyyatti ilaalamu keessatti yookaanis afaan keetiin sababii dubbatteef hin xinnaatte gandatti deebistee mootummaa jedhu wajjiniin ta'anii haasa'uun baay'ee nama rakkisa. Isaan immoo walii isaanii wajjiniin haasa'aa jiru. Garuu namoota yaada addaa qabanii wajjiniin ta'anii haasa'uun barbaachisaadha. Kanaaf wanta nuyi jennu ammallee mootummaan itti fufuu danda'a. Didee itti fufuu danda'a. Garuu kufaatiin wal jiru. Kufaatii isaan saffisiisa malee daranuu akka inni ariifatu godharraan kan hafe waa tokkollee gara fuulduraatti na deemsisu. Tokkoffaa amma ikoonomiisaa argaa jirra. Ikoonomiisaa kun hagam akka inni deemsisu utuma deemee gaaf tokko dhaqee akka inni dhaabbatu ilaaluudhumaaf jira. Kana caalaa ija keenyaan maal ilaalla? Zayitii kiiloo tokko birii kuwa tokko bituu caalaa kana caalaa maal jechuu dandeenya? Hojjetaan mootummaan tokko har'a maaliin jiraataa jira jechuu dandeenya? Maal nyaatee, maal uffatee, maaliin deemee kiraa manaa maal kaffalatee akkamittiin jiraataa jira jechuun akkamittiin hin danda'ama har'a. Kana sababii ta'eef yeroo itti dhaqee ofuma isaatii dhaabbatu iyyuu qaba. Gufatee deemuu hin danda'u jedhee dead end tokko bakka inni itti dhaqee dhaabbatu iyyuu dhufuudhaaf jira yeroo gabaabaa keessatti. Kanaatiif hin fayyadu mootummaa. Kan fayyadu ta'anii haasa'uudha. Dinagdeen kuni ammas akka inni banamuu fi deebi'ee akka inni tasgabbaa'uu fi akka inni gara nageenyaatti akka inni deebi'uu fi siyaasa ofii sirreeffachuudha. Yoo siyaasni kun hin sirraa'u ta'e dinagdichi iyyuu sigigaachisee dhaqee wayii tokkotti buusee gara lola waliitti nu geessuu danda'a. Inni tokko nyaatee inni tokko gabuusaa buluu hin danda'u. Wanti amma biyya kana keessatti mul'ataa jiru immoo kanadha. Namoota muraasatu jiraachaa jira. Namoota muraasatu maallaqaan taphataa jira. Akka garaa isaanii irratti ajajaa jira. Akka garaa isaanii ittiin duroomaa jira. Uummanni inni bal'aan garuu yoomiyyuu caalaa yoomee jira. Gabuusaa bulaa jira. Obsaa jira. Obsa isaa kana guyyaan itti fixatu garuu fagoo hin ta'u jedhee yaadaan. Sababii kanaaf siyaasa ofii sirreeffachuun barbaachisaadha. Siyaasa kanadha kan dinagdee keenya kan oofaa jiru.
Kanaatiif yoo qophaasa yoo haase paartiilee biroo wajjiniin yoo haase ofuma isaatii gufatee dhaqee waan amma harkaa qabna jedhan iyyuu gara isaan dhabsiisutti adeema. Kanaaf abbootii qabeenyaa isa ta'anii warra nuyi warra fakkeenyaatiif karaa adda addaa nuyi ogeeyyiidha yookaanis immoo namoota siyaasaati nuyi mootummaa gorsinaa nuyi akkanaa warri jedhan kun illee isaan illee irratti ta'anii yaaduu qabu. Wanti kun dhufee jennaan hundumaaf wal faana dhufuu isaati. Kanaaf haasaan gaariidha. Haasaan garuu walii ofiin qofa osoo hin taane nama biraa wajjiniin nama yaada addaa qabu wajjiniin haasa'utu irra bu'aa qaba. Isatu gara fuulduraatti nu tarkaanfachiisaa isatu rakkoo keenya hiikaasa jedhu qabnanii mootummaan yoo dideetti fufe ofuma isaatii gufatee gara of xaxee gara kufuutti deemu malee gara fooyya'insaatti hin deema jennee hin amannu. Kanaaf ammallee nuyi abdiin kutannu hin gorsinaa wajjiniin bira dhaabbannaa yoonni deebi'ee wanta tokko tokko nu wajjiniin haasa'uu barbaadellee wajjiniin haasa'uu ni dandeenya. Gargaaruullee hin dandeenya. Garuu haalan nama deemaa jiru kanatti abdiin baay'ee guddaan jiru. Gaarii dhagammee akka kaafaa'uttis haa ta'u abaa'uu dabalatee akka dhuunfattis yeroo baay'ee waraanni biyya sana keessatti hin barbaachisu dhaabaatu jedhamu gara waraanaatti seename. Kan Tigraay ammam hojiirra akka oolu hin beekamu malee hin dhaamnaa kan jedhu qaamni lachuu kan ibsa baasaa jiru. Garuu Oromiyaa keessatti farra riphee lolaa kan jedhu opereeshinii haaratu adeemsifamaati jira yeroo ammaa kanatti. Egaa sini warra karaa nagaa qabsooftan kan akka ABO KFOs sinis achi dhiibaas waan sin jettan dhagahaa hin jiramu. Warra hidhatee lolus immoo isaan shororkeessadha jedhanii itti bobba'utu jira. Walumaa galatti shaniidha jedhamee uummata kana irratti bobba'utu jira. Egaa kana yeroo ilaalamu walumaa galatti Oromoos haa ta'u dhaabbileen Oromoo bifa adda addaatiin qabsaa'anii siyaasa keessaa dhiibameeti mariin biyyoolessaas haa ta'u mariin adda addaa godhamaa jira. Dhiibamuun Oromiyaa immoo biyya sana keessatti nagaa hin buusu. Biyyi sun nagaa akka argattuuf Oromiyaan nagaa argachuutu irra jira kan jedhutu jira. Yaadni keessan kanarratti maali? Dhugaadha kun waan tokko waan soba qabus miti waan nama shakkisiisus miti. Oromiyaan teessuma isheetiin isa ta'u baay'ina namaatiin qabdu isaa ta'u baay'ina qabeenya qabduutiin isa ta'u dinagdee biyya kanaa tumsuudhaan dhaabuudhaanis haa ta'u qoodi isheen qabdu baay'ee guddaadha. Oromiyaan nagaan qabdu taanaan biyyi kun nagaan qabdu biyyi kun waan nyaattu hin qabdu. Kanaaf Oromiyaa nageessuun baay'ee barbaachisaadha jennee yaadna. Mootummaan itti beekee Oromiyaa bakka lolli hin jirre lola iddoo biraatti harkisee fidee as keessatti lola uumee silaatii kan tasgabbaa'uu danda'u kan qotee kan oomishee waan hundumaa hojjetee kan biyya gargaaruu danda'u gara rakkootti oofuu manna silaatii Oromiyaa kunuunsuutu irraa eegama ture. Garuu kana gochaa hin jiru. Waan humti mootummaa kana rakkoo keessa buusu keessaati miis kaalkuleeshiniidha. Maanni hamma ga'us hin beeku, haga nami biraan ga'us hin beeku, haga qaami biraan ga'us hin beeku, haga dhaabi biraan ga'us hin beeku. Hagam fudhatama akka qabus hin beeku, hagam dhaabi biraan fudhatama akka qabus quban qabu. Gaafa Tigraayitti gaafa duulee torban lamatti naqee fixee jedhee yeroo tokko ibsa hubaasee ture kunuun fixannee guyyaa meeqatti kunoo akkas goonee isaan lolan beekanii nuyi lola beennaa isaan teknooloojiin beekanii isaan toofaadhaa nuyi garuu warra qaroomeedhaa kunoo guyyaa ammasitti akkas isaan goonee jedhanii ibsa hubaasaniif. Garuu dhumatti kan ilaallee kana miti kana ta'ee hin argamne. Kanaaf tuffiitu jira salphisanii ilaaluutu jira. Kan Oromiyaa amma isumatti jiru. Amma torban lamatti dandee finnaa torban sadiitti finnaa jedhanii dhaadataniiru. Hin fixuu danda'uu isaanii akkuma kan Tigraay ta'aa fi nafaasaa gara fuulduraatti kan ilaallatu. Waan uummata hafuura uummataa keessa jiru, waan lubbuu uummataa keessa jiru, waan qaama uummataa dhiiga uummataa keessa jiru hin balleessina jedhanii deemuun hagam akka inni danda'amu waan hin beeku. Anaan natti hin fakkaatu. Waan rakkoo sana uume hiikuudha malee namoota adamsanii ajjeesuudhaan yookaanis immoo namoota gar tokkorra dhufan adamsanii balleessuudhaan kana goona jechuun hin fakkaatu ta'ees hin beeku.
Kanaan dura mootummaan kan wayyaanis ta'u kan eenyuufaas akkuma kana yaalaniiru. Badee kunoo findee namoota warra dhumaa hagamtaa kanatu galeedhanii hiriira baasanii televizyiiniidhaan nu agarsiisaa turaniiru. Waggaa tokko booddee immoo deebi'anii kunoo isaanoo jiru jedhu immoo dhuman hin jennee immoo oggoo jennu immoo lakkee jiru immoo jedhu deebisanii. Kanumatti adeema ta'a. Yookaan immoo waan kana caalaa hammaatutti adeema ta'a. Kanaaf rakkoo siyaasaatti kennuun barbaachisaadha kan nuti jennuuf. Yoo kana ta'uudhaa baate tuffiin amma deemu kuni akka amma deemamu kana hin ta'u. Dhumisaa akka kana hin ta'u. Ta'ees hin beeku. Kunoo arginee jirra ija keenyaanis argaa jirra. Ammas immoo waan addaa argina jennee hin yaadnu. Tasuma baluu nan balleessaa jedhanii dhaadannoon kun utuu dhaabbatee gaariidha. Maaliif akka muuxannoo isaaniirraa maaliif akka isaan hin baranne hin beeku. Maatii tokko balleessuun salphaa miti. Dhaabaa ga'u yookaanis immoo kaayyoo uummata keessa jiru waggaa meeqa keessatti hundee horatee hundee godhatee taa'e keessaa buqqisuu yaaluun gowwummaa natti fakkaatan gara koote. Kanaaf lolli amma gara Oromiyaatti deemamee guyyaa akkasitti finna jedhanitti deemamu kuni dhumisaa akkuma arginu ta'a. Dhumisaa arguudhaaf teenya akkuma kanaan dura argine waggaa irraa waan ture argine irraa immoo waan jiru argaa jirra. Ammas immoo turree arguudhaaf jirra. Kana ta'uu irraa garuu har'as utoo beekanii irraa baratanii deebi'anii gaariidha. Waan baduun balleessuun hin danda'amne balleessuun yaaluun faayidaa hin qabu. Dadhabbii duwwaadha kan inni ta'u. Muuxannoon kanuma nu agarsiisa. Amantiin illee kanuma nu agarsiisa. Waan baduu hin dandeenye balleessuu yaaluu jechuudha. Kanaaf nuyi akka keenyatti kan nutti fakkaatu dhaadannoo hunda dhaabbatu. Ammallee mareena jalqabamu nama tuffachuun sirrii miti. Inni Oromiyaa keessa jiru rakkoon kun rakkoo bal'aadha. Rakkoo guddaadha. Rakkoo gadi fageenya qabudha. Taa'anii wajjiniin haasa'uu qofatu waan kana hiika. Namoonni immoo taa'anii haasa'uudhaaf fedha kan qaban nutti fakkaatan nuuni. Garuu karaa mootummaatiin ammas egaa kufnee luluqqaanee caaneen booda deebinee gara mareetti deebi'urra har'uma marii yaadannoo ennani. Akkuma kan Tigraay waggaa tokko booddeetti deebine kanas waggaa hedduu booda luluqqaaneetti deebi'urra har'uma mareettaa deebinu haa mari'atamu. Namoota meeshaa fudhatanii mootummaa wajjiniin qabsoo qabaa jiran wal lolaa jiranii wajjiniin haa mari'atamu. Gar tokko wajjiniin hin mari'anna gar tokko immoo hin balleessina jechuun hin ta'u hin deemsisu. Tuffiin kun ittumaayyuu xiiqii namatti horaa uummata keessatti hafuura qabsoo addaa kan uumu nutti fakkaatan. Maaliifi waan kun waan salphaa ta'e nutti hin mul'atu. Kanaaf kaafaa'uun yoomiyyuu taanaan akka paartii karaa kana qabsaa'utti taa'atii mari'adhaa jenna. Isaanii wajjin hin fidaa jenna. Rakkataniiti rakkoo keessa seenanii kan jiranii. Kanaaf mootummaanis kana keessaa bahuudhaaf yeroon isaa amma yeroo utuu hin gubin turreetu ittiin deebiin eega kasaarreetu ittiin deebiin utuu hin kasaarreen utuu kana caalaan hiyyoomin utuu kana caalaa waliin ajjeesin gara nagaatti haa dhufnu teenyee haa haasofnu. Kanaatiif wajjiniin haasaa jenna ammas kanuma gorsuu barbaadna nuti. Gaariidha. Ibsa jennoo keessan keessatti waa hedduu kaaftanii lolli Oromiyaa keessa jiru raanfatame lolli walumaa galatti biyya keessa jirtu haa dhaabbatu rakkoon kana hiikuudhaa fi rakkoo sirna federaalaa haa dhaabnu haa jiraatu kan jedhuu fi akkasumas mariin siyaasaa godhamu waa hedduu of keessaa qaba gaafiin ibsa jennoo keessanii. Mee jalqabaatoo fudhannee rakkoo kana kan uume keessaa tokko sirnuma federaalaa hordofuu dhiisuudha. Sirna federaalaa kan sabdaneessaa ta'e. Garuu gama isaaniitiin isaanis kan jedhaa jiranii keessattuu bilchiginnaani hibra biheeraawii federaalizim sanan hordofaa kanaa fi sanumarra hin jira rakkoon hin jiru kan jedhu kan kaasaatti jiru. Kanarratti mee garaagarummaa qabdu Obbo Baqqalaa? Nuyi garaagarummaa qabna tokkoffaa federaalizimii isaa heera mootummaa keessatti tumame sana yaalamnes hojiirra sin oolles. Lammaffammoo mootummaan iyyuu yeroo meeqa irraa sigigatee irraa deemeera. Nama afaan isaa dubbatuun iyyuu
Isin gandatti deebitanii nuun jechaa turaniiru. Nama afaan isaatii dubbatu dhiphaadha jechuun beekamaadha biyya kana keessatti. Nama aadaa isaa yookaan uffata isaa uffatuun zaranyaa jedhanii waamamuun beekamaadha biyya kana keessatti. Sabdaneessummaa fudhachuun hin danda'amne isa yeroo tokko fudhachuudhaaf yaaliin godhameyyuu amma deebisanii dachaa beekan boodatti deebisuudhaan namni waa'ee isaa kaasuyyuu akka nama gosatti amanuutti yeroo nama arrabsuu barbaadan isayyuu amma afaan Amaaraatiin gadi buusanii gosa poolitikaa haga jechuurra ga'ameera. Kanaaf nuti kan jennu yaalamuu qaba, hojiirra ooluu qaba, rakkoo qabaatee sirnaan eegamee akka sirna isaatiitti fooyya'uu qaba. Gara fuulduraatti immoo carraansaa jira. Garuu amma gara booddeetti deebina jennee sirna isa durii sana yookaan kan abbaa gonfoo sana tokkeessaa sana afaan tokkoof aadaa tokkoof amantaa tokkotti deebina jedhamee seenaa keenya kaleessaa isa guddaa turre guddaatti deebina isa jedhamu sana utuu yeroodhaan nurraa dhaabamee gaariidha jennee yaadne. Kan adeemsisus kanuma duwwaadha. Kan dogoggorees rakkoo kan fides kanuma. Kanaatiif gara sana deemuun barbaachisaadha jennee kan sirriitti jala murree itti himneefis kanumadha. Namoonni baay'een waa tokko waliin rukutuu barbaadu yeroo baay'ee. Sirni federaalizimii kun yaalameetu kufee jedhu. Hin yaalamne tasumayyuu. Hin yaalamne amma yaaluudhaaf yeroonsaa amma carraansaa jira. Fedhisaa jiraatee jennaan gara fuulduraatti immoo jabeessinee akkuma biyyoota moodelii kanaatiin guddatanitti nullee carraa hin qabne jennee yaadna. Yoo kana ta'uudhaa baatee garuu ammas biyyattii ishee amma akkuma taate walitti hidhamtee jirtu kana tasuma ishee addaan qooduu fi addaan akka isheen lammata deebitee tokko hin taanetti addaan faca'uu isheetti deemsisa jennee amanna. Asumarratti lola Oromiyaa keessaa xiyyeeffannaan hin kennamneef kan jedhudha. Sirna federaalizimii hin yaalamne jedhu kan immoo waggaa 27 yaalameeti hin kufee kan jedhu farqaa qabu. Egaa yeroo ammaa kanatti daangaan Oromiyaa Wallaggaa amma Shawaatti sarbamaati jira. Karrayyuun akkasumas Salaaleen Wallaggaa Arfan miidhaa hamaa keessa jira uummanni Oromooti. Kanaafi yeroo ammaa kan biraa immoo tokkummaan nuti Oromootu akka maleetti miidhamaati jira sirna kanaan kan jedhudha. Oromoon waan kana ofirraa dhaabsisuudha fi maal gochuutu irra jiraata tokkummaa isaa sana kan humna isaa ta'e sana akka yeroo qabsoo duraa sanatti deebifachuudha fi maal gochuutu irra jiraata jettanii gorsitu. Karaa kallattii adda addaa Oromiyaan weeraramaa jiraachuun ishee beekamaadha. Wallagga weeraramuu eega jalqabee waggaa 3 ol dabarseera. Keessaarraa buqqa'uun egaa carraa isaa eega ta'e waggaa 3 darbeera. Ofirraa deebisuudhaaf yeroo inni barbaadu meeshaarraa fuudhanii gidduu galanii warra weeraruuf carraa kennaa akka turan beekamaadha. Amma immoo babal'atee karaa kaaba Shawaas karaa Darraa daangaa ce'anii dhufanii weeraraa akka jiran quba qabna. Waggootan 2-3 kan immoo tokko lamaan suutumaan fidanii mana ijaaraa suutumaan fidanii daangaa dabarsanii asfaaltii irra dabarsanii godoo tokko ijaaraa 2 ijaaraa 3 ta'a 4 ta'a yeroo isaan dhufan mootummaan naannoo Oromiyaa calluma jedhee ilaalee har'a karaa sanarra qaxxaamuruun darbuun illee akka hin danda'amnetti akka ga'ee fi namoota keenya akka buqqisan namoota akka ajjeesan kana keessa maqaa hin taane nuu kennanii konkolaataallee dhaabsisanii gaallan kana keessa jira jedhanii haga gaafatan irra ga'ameera. Kunutuma iji keenya ilaaluuti kan ta'aa jiru kan ta'aa tures. Kana kan godhe eenyuyyuu miti mootummaa bilchiginnaa kana utuma arganiitu tarkaanfisituu fudhachuu danda'ani. Omaa hin goone
Oromoo ajjeesuun isaaniif salphaadha. Oromoo buqqisuun salphaadha. Dantaa Oromoo kabachiisuun, daangaa isaa kabachiisuun, eenyummaa isaa kabachiisuun, lafa isaa kabachiisuun garuu yeroo tokkollee isaanitti itti mul'atee hin beeku. Kanaatiif salphinni amma kana nurra gahee jira jechuudha. Qe'ee keenyatti weeraramneerra, qe'ee keenyarraa buqqaaneerra, lafa keenya dhabneerra. Akka sodaataatti akka lunnaatti baqannee magaalaatti gallee jiraachuudhaaf dirqamnee jira jechuudha. Mootummaa qabnatu jennu gibiratu kaffalluu fi hin filanne jennee utuu ittiin aadannu sadarkaa kanarra geenye jirra. Amma gara fuulduraatti maal ta'uu qaba isa jedhudha. Gara fuulduraatti waan ta'uu qabu Oromoon dhuguma tokkummaan isaa baay'inaan jalaa diiganiiru. Waanuma Oromoon amanu hundumaa jalaa diiganiiru. Sirna isaa hundumaa jalaa diiganiiru. Sirna Oromoon kabaju hundumaa abbootii amantaa isaa dantaa adda addaatiin qabuudhaan maal gochuudhaan abbootii gadaa dantaadhaan qabuudhaan maal gochuudhaan baay'ee isaanii akka nuyi sirna kanarratti yookaan dhaabbata keenya irratti instituushinii keenya irratti akka nuyi abdii hin godhanne akka nuyi amantaa akka nuyi hin godhanne godhaniiru. Biyya keessaa jaarsolii akka nuyi hin amanne godhaniiru. Jaarsolii namni amanu gunaadhaan wanta tokko arraabsisuudhaan magaalaatti baasuudhaan isaaniin maltummaadhaan waan adda addaatiin korraapti gochuudhaan akka namni hin amanne namni amanuu biyya keessa akka hin jiraanne taasifamee jira. Kana qofaas immoo miti uummatallee addaan qoodanii karaan irra dhufullee addaan qoodanii wanni ta'e biyya kana keessatti waggaa 3 kana keessatti waan guddaadha. Namni karaa tokkorraa dhufu loqoda tokko haasa'u eessallee dhaqee kiraa manaallee kireeffateellee akka hin jiraanne akka hin sochoone waraqaa eenyummaa isaallee ilaalanii harkaa fuudhanii mana hidhaa akka inni seenu akka inni dararamu hojiirraa akka inni ari'amu guddina akka inni hin arganne siyaasa keessatti akka inni qooda hin fudhanne kanallee gochaa jiraniiru gochaas jiru. Kana Oromoon utuma laaluu irratti qabsaa'aa jira, irratti dadhabaa jira, ammallee gatiitti kaffalaa jira. Otoo akka isaan yaadan akka isaan godhanitti Oromoon isaan faana deemeera otoo ta'eeti tokkummaan Oromoo kun akka lammata deebi'ee hin kaanetti hin dagaagnetti tasumaayyuu barbadaa'ee burkutaa'ee ture. Haa ta'uuti keessumaa dhaloonni haaraa kun qoodiinsa karaa maaliin iyyuu keessumaa karaa paartii bilchiginaa deemaa jiru kana hin fudhatu. Akkamittiin akka inni lolaa jiru, akkamittiin akka inni jala dhaabbataa jiru argaa jirra, hubataatu immoo jirra jechuudha. Kanaaf egaa ammallee kana uummanni akkuma inni hubatu barbaanna nuti. Hubatamuu qaba. Akkaataa paartichitti deemu maal akka jiru, maal akka akkamittiin akka inni deemaa jiru kana ija isaa banee ilaaluu qaba uummanni. Ija bananii ilaaluun barbaachisaadha. Kanarratti immoo qabsoo barbaachisuu irratti gaggeessuun barbaachisaadha. Tokkummaa ofii akka diinni barbaadutti akka warri cabiinsa keenya barbaadan akka isaan fedhanitti harka kennachuu hin qabu. Wal bira dhaabbachuu qaba. Akkuma kaleessaa inni godina tokko jiru yookaanis immoo inni fiixee biyyattii bakka tokko jiru isa bakka biraa jiruutiif akkuma birmachaa ture, akkuma isaaf lolaa ture, akkuma isaaf falmaa ture, ammallee kana hafuura kana jabeessee itti fufsiisuutu irraa eegama jennee yaadna nuti. Kanaatiif nuyi akka kaafaa'ootti illee gamanaaf illee eessaa walitti finnee tokkummaa kana hariiroo kana cimsinee akka paartii tokkotti jabaatee akka inni dhaabbatuu fi tokkummaa isaa caccabsuu warra barbaadan kana jabinaan akka inni jala dhaabbatuuf kan nuti cimsinee irratti hojjechaa jirruuf jechuudha. Kana jabeessinee itti cimsinaa. Uummanni keenyas kana nu hubata jennee yaadna, nu faana hiriira jennee yaadna, nu gargaara nu tumsa jennee yaadna. Dhumarratti abbaa mirga keenyaa nu mataana jedhee abdanna. Mee tokkummaa adda kaafne kan uummataa akka jirutti ta'ee uummanni keenya tokkummaan humnaa kan jedhu qaba. Kan jijjiirama fides tokkummaa isaa yeroo eeggateeti. Tokkummaan dhaabbilee siyaasaa Oromoo keessattuu kan Oromoon abdataa jiru KFO'dhaa fi ABO jidduu jiru walitti dhufeenyi jiru maal fakkaata yeroo ammaa kanatti? KFO'n dhaabbii Oromoo
dhaabbilee Oromoo turanii fi jiranii wajjiniin hojjechuudhaaf yoomillee guyyaa tokko gara booddeetti deebi'een beeku. Gaaddisa Oromoo ijaaruudhaatii jalqabee sadarkaalee turan hundumaatti dammaqinaan keessatti qooda fudhannee jirra, keessatti dadhabnee jirra, Oromoo gara tokkootti harkisuudhaaf yaalii goonee jirra. Gara fuulduraatti illee kana ittuma fufna. Lafa danda'ametti wajjiniin hojjennaa, wal bira dhaabbanna. Lafa seeraan nu hayyametti wajjiniin hojjenna. Fakkeenyaatiif adda bilisummaa Oromoo wajjin osoo hooggantoonni isaanii hin hidhamin, osoo hooggantoonni keenyas xaxaamanii mana hidhaatti hin seenin dura waliigaltee gaarii qabna turre, wajjiniin hojjechaas turreera. Kanarra darbeeyyuu memorandum of understanding kana walii mallatteessinee wajjin hojjechuudhaaf waadaas waliigallee karaa seeraa itti deemaa turreerra jechuudha. Kana adeemsa keessa nu jalaa gufachiisanii kan gufatis immoo karaa dhaabbilee keenyaa osoo hin taane isaanis hooggantoonni isaanii ni hidhamanii, kan keenyas hooggantoonni keenya baay'inaan ni hidhaman. Sababii kanaaf wanti kun gufateera. Ammas hariiroo guddaa qabna. Kaayyoodhaan garaagarummaa hin qabnu. Kan nuyi dhaabbanneef uummata tokkoo fi kanarratti waan wal dhabnullee waan irratti wal shakkinullee hin qabnu. Waliin hojjechuudhaaf yoomillee qophiidha. Hooggansi keenya waliin haasa'aa jira, wal quba qaba, wal gargaara, wal bira dhaabbata. Bakka rakkootti bakka hidhaatti illee walii yaafata. Waan qabu walii qooda. Waan hundumaatiin wal bira dhaabbachaa jirra jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti illee kana cimsinee ittuma fufa yeroo haalli isaa mijaa'u hariiroo kana caalu gara tokkummaa kana caalutti immoo ni ceena. Uummanni keenyas immoo kanaatiif nu gargaara. Fedha uummata keenyaa nus immoo hubannee daran saffisiisna jennee abdii qabna. Gaara Obbo Baqqalaa yeroo dheeraan fudhadhee gaaffii tokkitti gabaabaadhaan fixaa. Yeroo egaa amma biyya sana keessatti rakkoo jiru hundumaa mari'anne furmaanni kan jedhutti deemuudhaaf fi otoo mariin biyyoolessaa hunda kan hirmaachise tokko kan namni hunduu irratti hirmaatee qophaa'ee akka kaafaa'otti biyya sanaaf rakkoo biyya sanaatiif kan Oromiyaas haa ta'u kan biyya sanaa rakkoo kana hiikuudhaaf furmaanni kana jettanii teebil kan gootanii inni gurguddaan qabxiiwwan gurguddaan maalinni sanaan sagantaa keenya raawwanna. Nuti waan duraan qaamni caalaa isuma xiqqoo yookaan irra deebi'uu yookaan bal'isuu yoo ta'e malee waan addaa waan keenya hin qabnu. Rakkoon siyaasaa hiikamuu qaba. Rakkoon siyaasaa kun maree qofaadhaan hiikama. Rakkoo siyaasaa kana gara heerummaatti deebi'uudhaan fooyyessina yookaan furra. Gara konstitutionalizimitti deebi'uun gara heera mootummaatti deebi'uun barbaachisaadha jennee yaadna. Isa kaleessa dhiifnee dhufne sana isa deebisnee cimsachuutu nurra jira isa jedhu yaadna. Ammas akkuma kaleessa muuxannoo irraa argine, akkuma kaleessa himaa turre, akkuma akka ejjennootti irra deddeebiinee dubbachaa turre, gorsaa turre, lolli bifa kamiyyuu biyya kana keessatti bu'aa hin qabu, bu'aa qabeessa miti jennee yaadna. Kanaatiif gartuu kamii wajjiniin immoo taa'anii haasa'uu baruun barbaachisaadha. Kana aadeffachuun barbaachisaadha. Gartuun kamiyyuu ta'u nama baay'ees xiqqaasaa qabaatu, meeshaa xiqqaasaa qabaatu, guddaasaa qabaatu akka inni guddachuu danda'u, akka inni nagaa biyya kanaa booressuu kan danda'u kaayyoonsaa yookaanis immoo gaaffiisaa yoo deebisan malee rakkoo akka inni uumuu danda'u beekanii hiika siyaasaa kennuutu barbaachisaadha jennee yaadna. Tuffiin yookaanis immoo akkuma kaleessaa maal nu godhuun guyyaa akkasitti finnaan ammallee rakkooma keessa nu buusa. Maaliif akka nuyi hin barre kanarraa maaliif akka nuyi muuxannoo hin horanne duwwaatu nu dhibannu. Du'aa beelaa akkamittiin akka irraa hin baranne, ija keenyaan argaa akkamittiin akka irraa hin baranne, abbootiin irree abbaan irree kaleessa turan karaa isaan irra deeman osoo arginu, karaa isaan deemanii boolla seenan osoo agarru isumatti deemuu keenyadha kan nu ajaa'ibsiisu. Kanaatiif ammallee irraa deebi'uun barbaachisaadha. Taa'anii mari'achuudha. Nama tuffachuun barbaachisaa miti. Qaamolee amma waraanarra jiran kanaa wajjiniin
deebisanii haasa'uu dhumatu furmaata jennee yaadna nuyi. Paartiilee biroo wajjiniin illee garaa bal'atanii diina jedhanii maqaatti kennanii seeraan ta'an itti baasanii balleessuudhaaf yaalii gochuurra mormituudhaa akkuma duraan jalqaban sana wannoodha jechuudhaan bifuma sanaatiin otoo keessummeessanii biyya kanas gara gaariitti oofaniiti gaariidha jennee yaadna nuyi. Kana gochuudhaaf yoomiyyuu akkuma kanaan dura dubbachaa turre nuyi yoomillee qophiidha. Kana keessatti qooda fudhachuudhaaf nama karaa nageenyaaf deemu hundumaa wajjiniin teenyee wajjiniin haasa'uudhaaf mari'achuudhaaf gargaaruudhaaf bira dhaabbachuudhaaf biyya keenyaaf waa gumaachuudhaaf ammallee nuyi qophiidha. Mootummaattis kan nu himuu barbaanna. Kan ammoo nu dhagaa jennee abdanna. Barumsa sirraa arganna kan jedhu dhumaan xumuruu barbaanna. Hedduu galatooma obbo Baqqalaa Garbaa. Egaa anis gaaffii kiyya xumure wanti naaf yoo jettanii daqiiqaa tokko lama keessatti itti dabaluu dandeessu yoo immoo ga'e jettanis kanumaan goolabna waan dhuftanii baay'inaa kora sabaa KFO ilaalchisuudhani. Kanaanis wal qabatee gaaffiiwwan hedduu fi marii adda addaa obbo Baqqalaa Garbaa wajjin goone. Egaa mariin keenyas kanuma raawwata sagantaa biraatiin walitti deebinaa. Obbo Baqqalaa Garbaa maqaa keessaniif maqaa OMN itiin hedduu galateeffachaa sagantaa kanumaan goolabnaan Dajanee Guutamaatii gabaa teeknikaatiin jiituun afaana turte. Sagantaan OMN birootti fufu nagaan nu ta'a.